Baazaarii fi Expoon Faasikaa guyyaa Eebla 5 hanga 26 akka natti fufu ta'uu asumatti argamnee Addis Miidiyaa Neetwork sagaleen dhaloota gabaasuun isaanii yaadatama. Har'a immoo torbee tokko ta'uuf guyyaa tokko qofatu hafa. Haala kanaan sochiin magaalaa haalli bittaaf gurgurtaa maal fakkaata dhiyeessiin akkam jira kan jedhu gabaasuudhaaf iddoo kanatti argamneerra. የእግር ምንጣፍ ነው የገዛሁት በአጋጣሚ ገና ብዙ እንትና ዞር አላልኩም ቆንጆ ነው ከውጪ የተሻለ አማራጭ ነው ብዬ እላለሁ ፈተሚላ ቢቴ ባያ ሲፈቺና ነው ገሩ ኢሳለቲ ጉርጉረሙራ ፎዬ ቀባ gatiin isaa madaalawaa fi qulqullummaan isaas kan nama hin shakkisiisnedha. Giddugala kana filannoo baay'eetu jira waan ta'eef baay'ee gaariidha. Ana baay'ee natti toleera. Oomishaalee hundaa bakka tokkotti argadha. Namoota bashannanuu fedhaniinis iddoon nyaataa dhugaatii akkasumas konsertiiwwan garaagaraas waan jiruuf baay'ee iddoo filatamaadha. ይሄኛው ያው ማሰሻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሁላችንም ምጣድ እንጀራ ተጠቃሚ ነን Wanni ani bite kun rigdoo eelee buddeenaati. Itoophiyaa keessa mana maatii hedduutti buddeenni tolfama waan ta'eef rigdoon eelee kunis ni jira. Oomishni daldaltuu tanarraa bitadhe isa manaa qabnurraa baay'ee fooyya'aadha. Caljenneetuma wayyaa cicciteerraa waan eelee irratti baqqee foolii buddeenaa balleessu fayyadamuurra inni kun furmaata gaariidha. Inni kun immoo yeroo baay'ee wayita ibsaan badutti cilee qabsiifachuuf sinxaaroo yookaan muka xixiqqoo barbaachisuudha. Kanammoo kondominiyeemii fi appaartaamaa keessatti argachuun hin danda'amu waan ta'eef asitti argachuun keenya gaariidha. Daldaltoonni fi oomishtoonni hedduunis giddugalicha keessatti oomisha isaanii bal'inaan kan dhiyeessan yoo ta'u fuuldura fayyadamtootaattis oomishtoota garaagaraa oomishuun kan gurgurataa jiran ta'uu fi giddugalichi oomisha isaanii karaa salphaan fayyadamtoota biratti beeksifachuuf kan isaan gargaaraa jiru ta'uu ibsan. ሀገራችን ውስጥ በሚመረተው Abasuudni gurraachi kutaawwan biyya keenyaa garaagaraatti ni oomishama. Isarra dibata bareedinaaf oolu asumatti cuunfinee tajaajilamtootaaf ni dhiyeessina. Dibata qobboo irraa cuunfamus ni dhiyeessina. Qobboon biyya keenyaa iddoo baay'eetti kan biqilu ta'us qonna akkasii irratti qonnaan bulaan hojjetu baay'inaan waan hin jirreef dhiyeessii irratti rakkachaa jirra. Dibanni isaa namoota hedduu biratti maqaa kaaster oil jedhamuun kan beekamuu fi gatii guddaan kan gurguramu waan ta'eef qonnaan bultoonni hojii qonna qobboo irratti osoo bobba'anii dhiyeessiin isaa jiraate hunduma keenya fayyada jedhee yaada. Hafteen oomisha kanneenii nyaata loonii fi handaaqqoliif oola waan ta'eef kana caalaa bal'inaan irratti hojjechuuf karoorfanneerra. ናኖ ጋርቤጅ ባጎች ሲሰሩ እንዲበሰብሱ ተደርገው የተሰሩ ምርቶች ናቸው Qabeen balfaa naannoo gosa pilaastikaa peestaaliitiin kan wal fakkaatan ta'anis biyya keessatti dafanii akka turturan ta'anii waan oomishamaniif faalamiinsa naannoo irratti hin qaqqabsiisan. Dhangala'aa gara alaatti kan hin baafnee fi foolii mataasaa waan qabuuf balfi achi keessa kuufamu foolii xiraa'aa akka hin uumnes godha. Maamila hedduu horachaa jirra. Hidhaan tokko peestaalota gurguddoo 10 of keessaa kan qabu yoo ta'u gatiin isaa birrii 200. Guddina giddugaleessaa baay'ina 20 yoo qabaatu birrii 230tti gurguraa jirra. Inni xiqqaan peestaalota 30 of keessaa kan qabuu fi innis birrii 230tti kan gurguramudha. ማሰሻ በየቤቱ አለ በባህላችን ማሰሻ ነበር እኔ ግን ወደ ዘመናዊ ቀይሬዋለሁ ሪዶን ኤሌ ማና ሁንዳኒ ጅራታ ani garuu isa barameerraa hammatee hammayyeesseen jira. Riddoo eelee buddeenaa ani hojjedhe kun dhiqamuu danda'a. Kana hammayyeessuun gara galii argachuutti jijjiiruu kootiif gammachuun qaba. Yeroo ammaa cilee yookaan kasala bobeessuuf namni muka xixiqqoo akka durii iddoo hundaatti argachuu waan rakkisuuf isa kana qopheessuun gurguraan jira. Gatiin isaa birrii 50 waan ta'eefis namni hunduu bitatee gala. Maamila baay'ee horadhee waan hin ta'eef fayyadamtuu ta'een jira. Sochiin gabaa yeroo ammaa jiru kun torbee tokko booda ayyaanatti dhiyaachaa waan deemamuuf dachaa hedduun kan dabalu ta'us namoota kana dura muuxannoo giddugala kanatti daldaluu fi bituu qaban irraa odeeffanneerra.